السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميسر سبلمنتري كلينيكال دكتور ميسر. أنا دكتور ميسر جامع. دكتور ميسر سبلمنتري كلينيكال تجاجل ولا أنسى إدلي لا خنور رتي خنر كمو خيستو يدون كينيا هارري يدون نتتركمو تجاجل نتركني نوسك الدروم مادان كنتاروت دايكو مسودومتي نبرتي ولا نمن بقى إساسين كبو لا كبو على سنين فلتي هجي ساسينا جتو مدافي بقى إساف لا ملت خناف كوتا فجدما سنين جنة ودفنو دبلتاتيف دوا سقلتي دم جاتم سدي سدي كستي غنو بالبل خنيا خن ما سر جرو خنا غافي في ياده قبدن نوف بريسا نوف دولا سنين جنة دبي قمرتو خناف Arra barumsa keenyaas haareyaa dawaan irraa barachuu deemnu haareyaa dhibees haaree qabannee dawaa haaree qabannee isinii dhufnee manuma keessan teessanii dawaa uumamaa kan mana keessan keessa jiruun waanuma mana keessa fayyadamnu waanuma nyaannu waanuma dhugnu irraa akkaataa ittiif wallaanu wal barsiisuu irratti argamna. Kanaaf hedduu galatoomaan isiniin jaa isin irraa badeetiin ture dhiifamaa du'aa hinaa godhaa. Namootaan akka irraa fayyadamtan akka irraa gammaddan abdiin qabaa. Sitti YouTube kiyya kana maatii tahaa obboleeyyan keessan karakkataniif formaata ta'aa fi waan asirraa barataniin isiniin jaa amma karaa dawaa faayidaa qabu wal barsiisutti haa deebinu isiniin jaa wanni har'a irraa barachuu yaanu saayinasiidha. Dhibee saayinsii irraa haasa'u yaana dhibee saayinasiitii dawaa siitii irraa haasa'u yaana namni hedduu dargaggoota hedduutu sababa saayinasiitiin dararamaa jira. Kanaaf jecha dhibee saayinasiitii har'a kan nuti irraa haasa'u jiru. Kanaaf kana booda eegaa viidiyoo kana dhageeffattee irraa hubattee fayyadamtee booda saayinasiin dararamtuun siin jaa biizinillaahi ta'alaan eega rabbiiti jechuudha. Kanaaf hedduu galatoomaa yaadaa fi gaafii qabdanis nuuf barreessaa nuuf bilbilaa isiniin jenna. Kanaaf galatoomaan isiniin jaa irraa fayyadamtanii jirtu hedduun keessan dawwaltanii na gaafatan hedduun keessan tajaajila keenya fudhattanii jirtu hedduun keessan asirraa bilbila keenya fudhattanii nuuf dawwaltanii kallattiin illee dhuftanii tajaajila keenya fudhattanii jirtu hedduu galatoomaan isiniin jaa mooraalii teessaniitu nu jajjabeessee akka nuti goota dawaan jiru hundaa uffattashnee asirratti isinii dhiyeessu nu godhaa jira. Kanaaf jajjabaadhaan isiniin jaa galatoomaa. Dhibeen saayinasii gaa waa hedduurraa nama qabaa karaa hedduudhaan nama qabaa. Kanaaf umrii fi kanan jiru inni umriin hin daangessitu jechuudha. Suma dhufa malee. Kanaaf jecha isarraa walaba ta'uudhaaf waan nuti fayyadamuu qabnu jechuun nyaatarraayis nyaata dawaa ta'erraayis jechuun makanaa sa'u yaanu jechuudha. Waan nyaata nuti fayyadamnu irraa tahee waan dawaa saayinasii ta'e maali yoo ta'e tokkoffaa kaltoffaa jaaniin cimmaaqee toffaarraa appilirraa cammaqamteetu kaltoffaa jaanii jira jechuudha. Kanaaf kan toffaarraa cammaqame kaltoffaa jaanii jira. Kanaaf isa san fuutaniitii cimmaaqee kaltoffaa san bitattanii fuutanii ganamaa fi galgala maanka takka bishaan kubbaayyaa tokko danfistee bishaan kubbaayyaa tokkichaa danfisisanitti maanka takka kaltoffaa kanarraa itti naqattee xuuxxoo walqixa murtee gimmaasha isaa itti cunfitee deema qabaannaan maanka xiqqaa siinii fuutee itti naqattee walii garagalfattee mi'eeffattee ganamaa fi galgala haala kanaan fayyadamtaa jechuudha. Hamma saayinasiin adda baatutti. Kalas odduma fayyadamtuutu dandeettii qaamnaan kee dhibee kana injifatee firraa dhorku sii dhufee injifattaa jechuudha. Saayinasiin sirraa adda baa jechuudha biizinillaahi ta'alaan. Dawaan lammaffaa mustaqlisul jarii bufarwaa jaanii jira. Kunis cimmaaquma akkuma kaltoffaati cimmaaquma wanna faarraa dalagama appiloo donte burtukaana faarraa dalagama. Inna kunis
akkuma burtukaana akkuma wan khalit tuffaati jechuudha. Kanaaf mustaqlisul jariiba farwaa kana fuutanii akkasitti maanka takka bishaan kubbaayee tokko oogu achi booda xuuxxootti godhattee takka deematti godhattee waliin ganamaa galgala dhuydaa jechuudha. Dawaan lammaffaa. Dawaan sadaffaatis gaa obboleeyyan kiyyaa dawaan sadaffaa kan saayinsii amma dawaa saayinsii haasa'u jira. Dhibee saayinsii warra funyaan cufaman warra funyaan afurrii isaanii bahu kutamaa jiru. Jara sanii dawaan saayinsii gaa sadaffaa inna karkammii fi zanjabiilaa jechuudha. Irdiidhaa fi zanjabiila. Irdii warraa isii futeetuma zanjabiila waliin laayixee zanjabiilaa fi irdii waliin laayixee maanka sadi futee waliin laayixee egaa waliin laayixee booda bishaan kubbaayee tokko danfistee bishaan kubbaayee tokkotti nayixee maanka tokko irraa futee bishaan kubbaayee tokko nayixee jara lamaan kana egaa waliin laayixee booda bishaan san danfistee akkasitti dhuydaa jechuu ganamaa fi galgala. Kunis akkasumatti si hojii adda baasaa jechuu saayinsii irraa wala basii godha. Dawaan afuraffaa gaa dawaan afuraffaa qondoo barbaree. Barbaruma kun mana keessatti tafoon hin nyaannu tanu. Tanuma wanni cooqee godhannee nyaannu tanu. Tanuma shettinee godhannee nyaannu tanu barbaruma tana jechuudha. Barbaree qondoo tana barbaree tana ifuuta. Barbaruma tana nyaata kan kee hunda keessatti isii urraasa maankaa isiidha maankaa tokko. Bishaan kubbaayyaa tokkotti waliin laayixee waliin hojii danfistee dhuydaa jechuudha. Takka hoo juuzii fayyadamtu juuzuma keetiin naqatta. Shorbaa fayyadamu shorbaa keetiin naqatta. Qoonqoo nyaattu hunda keessatti barbaree tana godhattee akkasii fayyadamuu heddummeessitee haay si hojii adda ba'aa jechuudha. Ganamaa fi galgala akkasii fayyadamnaan jechuudha. Dawaan shanaffaa gaa dawaan shanaffaa qullubbiidha. Qullubbiin gaa mana hunda jirti. Qullubbii tana ni fuuta. Qullubbii firii sadi hoggayyuu ganamuu galgaluu firii sadi nyaata. Irra heddummaas qullubbii tana cirtee qoonqoo silaa godhattu hundatti qullubbiin keessatti godhamuu qabdi jechuudha. Keessa bilchaachuu qabdi. Adeemsa saniin akkasitti fayyadamtaa jechuudha. Qullubbii tana ganamaa fi galgala akkasii nyaata. Ganamaa fi galgala firii sadi garaa duwwaatti firii sadi. Akkasii qaama kan kee kana enerjii dabaltee fi akka wasaqni saayinsii funyaansi cufe kun sirraa kuttu taasisti jechuudha. Kanaaf gaa obboleeyyan kiyyaa wanni shanan kun mana keenya keessa jirti ganama galgalatti fayyadamu jira. Kanaaf dawaatti hin beeyne kunoo har'a barattanii saayinsii haala kanaan firraa dhabamu gootanii. Hedduu galatoomaan isiniin jaa meesar saplamentarii kiliinikaaliin tajaajila wallaansa hedduu idilee kannuu irratti kan argamu. Haala dhibee kamiifuu yaada qabdan gaafii qabdan nuuf dawwalaa kallattiin bilbilli keenya kun kanuma sirra jiru kana nuuf dawwalaa nuuf bilbila. Kanaaf galatoomaa isiniin jennaa irraa fayyadamuu keessanitti hedduu gammannee jirra. Namoota baay'eetu irraa fayyadamee baay'eetu irraa bu'aa buufatee jira YouTube keenya kana nullee qunnamee ziyaataanis baay'eetu nu biratti wallaalamee jira. Kanaaf hedduu galatoomaan isiniin jaa. Hanga darsii lammaffaatii walitti deebinutti nagayaan naa turaan afeerraa kootii. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.